Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii jabaattu alhamdulillah ani nagaa kooti. Jirra kun alhamdulillah. Gaaffiif deebiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Kan itti aanu finnee jirra jechuudha. Yeroo darbe yeroo nu hanqatee jennaan addaan kunne hamma immoo isiniif qabannee dhiyaannee jira. Keessummaan keenyas akkuma duraanii nu waliin jiranii gaaffii keenya itti fufna jechuudha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Atis baga nagaan jiraatte alhamdulillah baga nagaa walitti deebine. Atuun turre gaaffii kan keenya itti fufna. Deebiin jiru deebii jahaffaa fi torbaffaa qofa. Okay, inshallah. Dogongora yeroo darbe irratti koomentii irratti sirreeffannee jirra. Akkuma duraan siin jedhe jechuudha. Kitaabni Nabi Muusaa Tawraat jedhama. Kan nuti Zabuur jenne sun kan Nabi Daawudii jechuudha. Akkasii amma immoo gara gaaffii keenya isa itti aanutti yeroo darbinu kamma kana dogongora yoo sirreeffanne gara gaaffii keenya kan itti aanutti deemna. Gaaffiin keenya itti aanu maalidha? Samaa ja'affaa keessatti eenyuun arganidha? Rasuul sallallahu alaihi wasallam samaa ja'affaa keessatti Nabi Muusaa argani. Nabi Muusaa maalii yaadattaa yoo jettee Nabi Muusaanii nama ajaa'ibaati. Nabiyyi ajaa'ibaati. Kan Rabbiin afaan ofiitiin ittiin dubbate Kaliimullah jechuudhaan beekama. Kan biraa Nabi Muusaanii muujizaa danuu qaba. Kan biraa immoo Nabi Muusaan mana Firaa'unaa isa ani Rabbi ofiin jedhu sanatti guddate. Achumaanuu Rabbiin egaa namtichuma sana irratti moosisee kunoo yaani seenaa baay'ee qaba. Quraana keessatti illee bakka dheeraa yaani bakka danuutti maqaa isaa dubbatame. Nabiyyoonni kamiyyuu seenaan isaanii gurguddaadha garuu namni seenaan isaa akka Nabi Muusaa dheeratu hin agarreen. Yoo xiqqaate suuraa quraanaa 114 keessaa suuraa 34 keessatti maqaan isaa dha'ameera. Akkasii yaani Nabi Muusaan waan ajaa'iba baay'ee qaba garuu hunda dubbachuun naaf hin mijatus anaaf hin danda'amu akka kanatti. Egaa Kaliimullah nama Rabbiin afaan ofiitiin ittiin dubbate nabiyyiin kun jechuudha. Kan obboleessaa wajjin argame waa'ee Haaruun kaleessa dubbanneerra. Akkasiin siin jedha kan Nabi Muusaa amma kanaan siif darbaa kan itti aanu eeyyeen maashaallah Nabi Muusaan egaa akkasii akkuma jettee suuraa 34 keessatti maqaan isaa yaadatamee garuu quraana keessatti eddee 136tti waamame maqaan isaa. Anillee kanuma akkasuma yaani Kaliimullah jedhamuun akka inni beekamu hin beeka. Maashaallah wanni tokkollee wanti dogongorte hin jiru. Yaani dogongorri nu lamaan jidduu iyyuu yoo jiraate ustaazota keenya nu sirreessamaan rakkoon jira. Maashaallah amma bakka hundaanuu jara argannaa jara wajjin haasofna waan ta'eef rakkoo tokko hin qabu. Kun yaadachiisa wal yaadachiifna. Amma seenaa ambiyootaa qorataarra yaa'anii barataarraa laata yookaan immoo bicuu siidhuma dhageenyi qabataarraa waliin jechuuf malee namni gootummaa guutuutti beeku hin jiru. Kanaafuu rakkoo tokko hin qabu itti nuufuu fi siin jedha. Hordoftoonni kiyyallee hundumti keessan akkuma dhageessanii dogongora yoo qabaate isintu bakka dogongorri jiru sirreessuudhaan itti gaafatamummaa fudhatanii isiniin jedhanuu sirreessaa warri beekan keenya. Gaaffii kan keenyaa kan hafetti nuufuu fi siin jedha. Ati bakkuma sanatti itti nuufuu fi isinis immoo dogongora jiru nu sirreessaa isiniin jedha. Eeyyeen sirriidha. Akkuma jettee ani suuraa 34 siif hime ati immoo waan beekan irraa wal yaadachiisuun gaariidha. Ati immoo fuula 100 fi bakka 136tti maqaan isaa waamamu itti naa dabaltee jirtu maashaallah anamma yaadadhu sitti meedha. Itti aansuudhaan samaa torbaffaa keessatti Nabi Ibraahiimiin argani. Nabi Ibraahim alayhissalaam inni immoo Khaliilullah jedhamuun beekama. Yookaan immoo kan biraa maqaan isaa kan biraa Abul Anbiyaa jedhuuni. Nabi Ibraahim kan ittiin beekuuni nama diinii isaatiif nabiyyi cimaa ta'edha. Kan kophaa ofii olaantummaa diinii mirkaneessuuf kan kophaa ofii dhaabbate kan abbaa isaallee kaafira
fuuldura jara hundaa dhaabbatee taabota illee caccabsee diiniin ola ta'u malee ayyoon du'es moomaa miti jedhee jechuudha kophaa dhaabbatee ol ta'iinsa diiniitiif qabsaa'aa turedha nabiyyiin kuni nabii Ibraahim gaafa inni taabota caccabsee waa'ee diinii kanaatiif ka'ee dhaabbatu warri kaafiraa kan ittiin isa yaadadhu inni ibidda walitti qabanii qixaaxa isa qaxxa'uuf jechuudha isa adabuu fi ibidda qoraa walitti funaananii ibidda akka addunyaa kanaattiin argee uummanni godhee hin beekne kanillee sababa ho'asaa samaayii kanarraa allaattiin gubaa isaatiif jecha irra dabarfachuu hin dandeenye qopheessanii fi isatti darbanii rabbiin immoo ibidda sana qabbana taasiseef yoonni dogongoruu baadhee jechi rabbiin gaafa sana ibiddichaan jedhellee yaa naaru kuunii bardan wasalaama alaa Ibraahim jedhee rabbiin ibiddichi gubuu hin dandeenyeen muujizaa cimaadha kun hundinuu ibidda akkasanatti qophaa'e sana keessa nagaadhumaan achi keessa bu'ee ibidda kana keessa bu'ee rabbiin isa tiksee ibidda sana keessaa ba'e jechuudha. Nabi Ibraahim egaa abulambiyaa jedhama. Abulambiyaa jechuudhaanis amma tokko nan beeka yaanii nan dhaga'asin jechuukooti. Innaa inni immoo Khaliilullah jedhama. Akkuma Musaan Kaliimullah jedhamu inni immoo Khaliilullah jedhama. Kan biraa wanti qissaan nagee keessaa Nabi Ibraahim bifa bareedina fuulaatiin jechuudha. Nabi Muhammadiin fakkaata sallallahu alaihi wasallam isaan fakkaata jedhu akkasittiin beeka. Kanillee uummata keetti salaama tanaaf qaree Nabi Muhammadiin jedhellee Nabi Ibraahimii egaa hammuma danda'ame kan hin beeku hammanan siin jedha. Yoo wanni dogongorra jiraate inshaallah beektonni keenya baay'eedha. Rabbiin umrii jaraa nuuf dheeressu jarri itti nuuf guutuun jedha. Gaafiin kiyyaa gaafii ati na gaafatteef yaaliidhumaanuu hagana sii ibseetan jedha. Inshaallah egaa amma beeknurraa itti fufnillee wal gaafanna inshaallah gaafiin gaggee gara kanaan hanga samaayii torbaffaatti kan jiru siif miira hidhee yaada mee waan ati jettu immoo ga'a sirraan nagaa. Maashaallah tabaarakallah wallahi rabbi sirraa jaallatu rabbi sirraa taqabbalu hedduu namatti tola. Waamicha kiyyallee kabajjee asitti argamte gaafiif deebinaa waliin gochuu keetiif illee maqaa kootiif maqaa hordoftoota keenya kanaan anis atis ni galateeffannaa. Hundi kan keenya immoo si kabajnaa si jaallannaa yeroo biraallee asitti argamte akkanuma gaafiif deebii biraallee akka waliin goonu abdiin qabaa. Hedduun si galateeffadhaa galatoomii rabbi sirraa haa jaallatu. Umrii kee rabbi siif dheeressu beekumsa kanaa olii immoo rabbiin siif dabalu siin jedhaa. Beekumsi dhuma hin qabu rabbi beekumsa nuuf dabalu hunduma keenyaafuu siin jechaa egaa hordoftoota keenya. Gaafiif deebiin keenya kana fakkaata. Bakka dogongorri jirutti sirreessuu isinumarra keenya jirra. Aniif isiin gara kanaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu isiniin jenna. Qophii hafa wajjin turtii gaarii rabbi nagaan walitti nu haa deebisu.